YouTube fisherii tokko dabaleera agartanii jirtu mee? Fisherii akkam dabalee osuma fakkeenyaaf viidiyoo asirratti daawwachaa jiru tan agartanii. Amma the variable is set. Osoo daawwachaa jiru. An empty string. Asirraa ba'uu ni danda'a. The variable is set. Viidiyoon tun osoo akka taphachaa jirtu jechuudha. Viidiyoo tun osoo hojjechaa jirtu osoo viidiyoo tanarraa hin bahin jechuun gaafaan asirraa deebi'u maal jechuudha viidiyoo tana karaa picture in picture jira. Picture in picture isaanii naa baasaa jechuudha. Circumstances in which the is set function will return either true or false. Samboota viidiyoon tun irraa dhaabbattu hin barbaadne immoo fakkeenyaaf waan biraatiin seenuu barbaade yoo barbaade teelegiraamaan seenuu barbaadu immoo feesbuukaan seenuu barbaada. Saniifuu asuma viidiyoo tanarraa hin bahin jechuudha. Maal godhuu danda'a jechuudha. Teelegiraama kiyya check godhuu ni danda'a. Instaagiraama ta'us feesbuuka ta'us check godhuu ni danda'a jechuudha. Imeelii ta'us. Kanaafuu now let's use the empty function. Gaafaan kanaan irraa deebi'u. This false, null, or an empty string. Let's change is set to the empty function. We will examine our username variable. If this variable is empty, sistema kana check godhuudhaan maal gootanii setting YouTube keessanis seentan jechuudha. Setting YouTube gaafa seennu maal goona? Samboota unoo kanaan nu dhufa jechuudha. Kana keessaa kam tuutan jechuudha? Ol harkistaniitiin playback iddoo itti tuutan jechuudha. Playback iddoo itti gaafa tuutan unoo akkatti seenee dhufa. Picture in picture jedhama. Kanaafuu kun on ta'uu danda'u qaba jechuudha kana. Kan inni amma isin agarsiisuudhaaf yaalaa ture isa kana jechuudha. Picture in picture kan jedhu kana on ta'uusaa mirkaneeffadhaa jechuudha. Dhiyeenyaa kana dabalee jechuudha. Empty. If we don't have a variable, I'll get rid of our username.